ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ amma taaptaap osoo gootanii kumaaf 500 taaptaap gootan hundi keessan. Akkas ture garuu harki jaraan dalagu uummata kee. Adabi dureetti. Seenaa dalagaa gaayis dhumarratti. Dhumarra seenaa dalagaa. Nun danda'anii siyaati faaxillee firan qabdu makillee firan qabdu adabi. Sodaatiin adabi. Ti baradhu mataa yeessatti irratti hadaa barataan jiran. Dhumarratti seenaa dalagaa gaayis fira kennaa arganii dhumarratti. Afaan amma jedhe kana nato afaan na albayaa jedhe. Wallaa lubboo adabin sodaatiin goota wajjin jirta. Yaa Rabbi afaan asli yaa Rabbi. Naamani ati ilillii takka namni jaraa kennu jiru ilillii takka mooneen adabi naamani adabi itti lakkaayi. Daqiiqaa darbatu kun maal godhaa firan qabanii adabi jalli maa sodaat. Gaayis seenaa dalagaa dhumarratti. Hayi seenaa hordoftoonni keessa yoom as seenaa dalagee beekamoo akka jibdaniif. Tapha kam irratti inshallah dorgommii kam irratti seenaa dalaydanii beektan taayimingii yoo ta'e illee faamilee kiyya malee kan seenaa dalaguun beekamu taayimingii keessa nama garafe. Adabi kan lubbuun didiin hin sodaatini. Daqiiqaan jala jirti geetaa hoo. Baga wanni hamaan afaan isin bahin. Ati dhuguma baga wanni hamaan afaan isin bahin jedha meedaa hunda daakaa dhaqe. Baguma wanti badaan afaan isin bahin lubbu baguma obsite. Yeneen naan. Kanaaf hiriyyaa jechuun akkana yeneen fiqar. Baga afaan isaa kenna. Baguma wanti badaan afaan isin bahin. Naa jira. Murtee laaluuf akkas hin jedhan duraanuu ijoolleen haadha faatee akkasanii dubbannaa. akkasuma jarjara reenor jedhani miti reema namni jarjare barwaa balleessaa. Amma taappi godha tokko daa'imni gandaa akkana ijoollee harka fe'amatoota harkatti kufne taappi godha uummata onnee irraa uummata hin qabne. Kanaaf taaptaap godhaa wanni isiniin jedhu argitanii miti argitanii taaptaap godhaa wanni isiniin jedhu taaptaap irraa abaddan abdiin kutatina kuma kudhanirra illee haa jiraatanii taaptaap irraa abdiin kutatina. Maaliif jennaan iskoorii kooyina dhilaal shantamii sagalillee taanaan. Kommee kan teettanii namni dhibbi takka bichaan taaptaap godha maali? Taap godhaa. Ijoollee mana makii irraa ijoollee mana makii yaaddoo keessa hirrii ta'uu feetiifu. Maa. Yooma ibsi shaaf makii walitti dhufan jedhee yaaduu malee yoom dhaqqabee taaptaap godha warri jala horduu. Kun akkana isin jaan gartuu. Walla viidiyoo waraabbatanii waan foolootiif waan yuutuubiidha kana yaadan. Akkana isin jaan argitanii mee isin arrabsan taaptaap godhuu diddan isin. Wallaa dhugamaa bar nama 1,300 taanii taaptaap hin godhanii ta'anii yoomuma ibsi shan deebi'ee makima asii warra walii haasanii waan yuutuubii feeti fooloo shakkalana jedhani. Narraan tuqina wallaahi faamilii tiyya narraan tuqina. Abadan narraan tuqina. Amma ilaali nama 500 jira taaptaabii isaanii ilaali. Kiyya laale nama 300 jira 1,000 taaptaabii jira. Taaptaabii miti kumni tokko. Akkana innaan dhugaa rabbii riigaldi nama 300 hin taane taaptaabii 1,000. Nama ajaa'ibu dureetti uummanni giggiyyaa ililii sagal. Ababaa sagal gaayis ababaa sagal namni gara ababaa sagal. Gaayis taaptaap godha yellaalaa taaptaap. Ababaa sagal gaayis. Ababaa guutaa warri mana makii bira nama 900 uummata makii bira jiru nama 1,000 waxxartanii qabdanii bara. Yalla gaayis. Jalaalumatti abaaboo kenna. Amma mooyuu qabna ishee akka nurraa dhabu. Ililii kenname. Bakkan diinnu mataarti ababaa kenna. Makii birallee dhaqaa asillee kenna achillee asillee ababaa sadii hafa. Wayne Abdul Qadir kiyya dabiliin hin banamne miira keessa galtee bannaati. Kale kitaaba hin gabbuu bitatte uumaa akkamii Kami miira keessa jiru achi.
Dabiliin banameera bara. cufamaa jira laa tiktookii cufamaa jira sanii miira keessa galuu barbaada. Waan qabdan kennaa warri Ameerikaa please. Waan kitaaba yaadatti raafte nambifatina kennaa please TikTokiin cufamaa jira. Walgargaarame. Waas dabiliidha amma. Kennaa TikTokiin Kuma cufamaa wallatti jira. Amma yaasora booda fata sadarkaan koofuush isin nu nutti godha waan kennitanii taatan jiru. sila. Tiktookiin Kennaa cufamaa torbaan jira kana keessa. adda irraa puush nu godha tanaanuu si yaadanna. Akira giftiti. Amma Abdulqaadir kunoo seenaa idmeelikii onnee keessaan baay'ina dhagee akira TikTokiin cufamira dhufee giftii kenne qaata bade. Kottu bayi. Family yabaadhaa kaa ture dabilii jira. Nama uffatee deema. Taaptaap godha gaayis. Hundi keessan taap godha. Hundi keessan iskeenii bilbila. Kun amma takkaaf takka taana kana yoo mooyanii adamna yoo mooyatannoo adaba. Himu na kunoo Ramzaa miira keessa galee gaara keessa. Thank you Ramzaa kiyya. Ati dheengadda sistemaa mucaa gadda kiyyaa nama mooyattee miti ree duretti. Yaa mi'a ganti wani Ramzaa irraa fuudham. Leenca si kennine. Hindide. Wallahi hindide. Leenci xiqqoo ma guddaa ture. Leenca guddaadha haa xiqqoo maanni. Ati miskiina rabbii jedhiiti yoo leencarraa fudhattama garaa si nyaanne takkaa inni. Inni osoo namoo ate barin kennaa fi irgixanya sii kenna jedheenaan wallahi hin kennaa fi. Osoo namoo ate. Leenca kennuu hin beeytaate. In kennaaf maaf hin kenneef maa. Akkamitti guutta? Faamili yallaa taap godha. Asli qonnaan hin taphaddaani wargeemi. Birrii meeqa keessaa qabdama TikTok warri keessa? feemesi warri isinii gadi hin argitanii miti ree warri isinii qixaatanii kana ta'eeti. Birrii meeqa keessaa qabdama amma leenca meeqa kennuu hin dandeetta? Keessaa qabu haa keessa maal gocha kaawwadhaan. Bakka an bahutti hima gaayis. Haadhumatu. Ayin adabamtu malee hin baatu oduu. Maaliif? Wallahi na dhukkubu jira doktar. Eessa? Dhagaa kun na dhukkubu jira. Loomiidhaaf anayyuu gororroon eedana dhukkuba jirte loomiidhaaf damma waliin. Hanqanaa dhufuu dha. Anuu loomiidhaaf damma dhugee. Bismillahi. Mooyatamnaan dhufu. Murachuun qaba bakka waan kana ni beektaa? Laa habiibti hin muratini. Wallahi na jim. Gaazexaa taa'anii loomiidhaaf damma dhuge biibti. 2,000 guutaa faamili 2,000 guutaa uummata ija dabna. 2,000 yoo guutaan mara kowa. Qixaaxii sodaatte kun 2,000 guunne sirraa hir'ifne hin bayi. Habiibti bakka dheengaddaa sanillee dannaati hin rafinitti bishaan ho'aa dhugi. Rakkoon hin jiru sun galgalaan hin deema sun. Kisma. Bishaan ho'aa dhugi dammaa wajji amma gasidhiisa. Anuu reef loomii cuunfee dhugee. Qabsaa'u tura. Qabsaa'aa waan xixiqqoo jedhee miliquun qabu bara. Ana dhiyoo tana bar dubbachuu dadhabee bara. Dheeraa gizee na dhukkubaa beekee amma qofaa miti as wanti kun. Ana akkasuma yeroo tokko tokko jechuudhaan bara torbee taree miti bara jedhaa ture bara. Faamili koppilinkii maa godhu dangaroodha maal taata? Innante koppilinkii diya 65 ijati yemmuu akkam. Fatush mee push godhi ililli wanni onnee diideen. Faamili garuu amma maaliif 2,000 nu guutuu dadhabdanii iyyuu mo'atamu. Maal taatanii? Kan godhames kennu. Faamiliin bara addutuma nu tiktookii irraa achi fagaannu nu dagataa jira bara. Ijaasaa buutanii TikTok irraa maal si fageesse dha? Wallaan hisma yoo ispoortii Yalla surprise godhineera. maal jedhaa biizii ma ta'e. Thank you Ahmad. Jireenya eegalte karaa keessatti. Silkii haasa'u jira lafatti. Jaalala lafarra gabbuufte olaan irra. Jireenya lafarraa eegalee akka abduu seenbaan. Ka qilleensarraa dhiise amma bara 2025 waan haarayaa eegale bakka waan haaraya. Maki sila yoomi wannoo deemna. Koi dabli na banu fati. Koi obsi. Faamiliis bichaala Wal gargaara bana akka. Laakiin jaamat biyya nyaattaas bichaala Sedeemna lafati amamo. Wal gargaara bana dabili faamili. Bakka deemna dagaa dofaa waliin deemsisan. Addisan bada guddaa bara. Askreemi ililli waan yalla faamili.
jabaadha banuu kaasanii. Haati jahatti deemna. Ees. Innaante wanta ka 70 ispi challenge bana. Tappi qoraan du'eessa. Guys, wal karkara me. Taaptaabii dheedhi. Ora daqiiqaan dhumatte. Onni ayi dabalashate. Onni kan ni tanture. Hin qaban. Jala kana taa'eetiin Ahmadiin kunillee baqaraan Suudiin qabdu. Haadha faatee leenca tokko sii darbaa jedha tokko achi tarii jedhiin kamaame.